Afaanota 133 hiikaa Googilii kennuun intarneetiidhaan tajaajila karaa dijitaalaa fi teeknooloojiin kennaa jiran keessaa afaan Oromoo isa tokko. Waldaan Afaan Afrikaa Afaan Oromoo hiikaa Googilii yookiin Google Translate akka qabaatu taasisuu keessatti adda durummaa hojjeteera. Afaan Oromoo fe'uu qofti gahaa miti, qulqullinaanis hojjechuu gaafatas immoo jedhameera. Dhimma kanarratti ogeeyyii waliin magaalaa Adaamaatti mari'atameera. Yaada Saalammaa immoo akka ta'utti dhiyeessa. Addunyaa kanarraa afaanota 7,000 ta'an akka jiran ragaaleen garaagaraa ni mul'isu. Kanneen keessaa afaanonni 133 afaanota Googilii ta'uun intarneetiidhaan tajaajila karaa dijitaalawaa fi teeknooloojii kennaa jiru. Hiikaan Googilii Google Translate kan tajaajila kennuu jalqabe akka lakkoofsa warra Awurooppaa bara 2006 ture. Biyyoonni dhimmicha hubatan dafanii fudhachuun dhimma itti ba'uu eegalan. Tattaaffii namoota quuqama qabaniitiin afaan Oromoos waggaa muraasa dura afaanota 133 jiran keessatti dabalamuun hiikaa Googilii Google Translate irratti fe'amuun tajaajila kennuu eegaleera. Waldaan Afaan Afrikaa Afaan Afrikaa Association 3A jedhamu ifaajjii godheen afaan Oromoo afaan Googilii akka ta'u gochuun afaanichi akka afaan teeknooloojii ta'uuf bu'uura kaa'eera. Imala afaan Oromoo afaan Googilii gochuuf taasifamaa jiru irratti ogeeyyiin ICT dhimmicha qindeessaa jiranii fi barsiisonni kolleejjii barsiisota Oromiyaarraa walitti dhufan waliin magaalaa Adaamaatti mari'atameera. Qindeessaan waldaa Afaan Afrikaa Abdiisaa Baancaa afaan Oromoo hiikaa Googilii irratti fe'amuun isaa hawaasummaa, siyaasaa fi diinagdee sabichaa cimsuun eenyummaas calaqqisiisuuf gumaacha olaanuu qaba jedhe. Afaan kana addunyatti ol daballe jechuun hawaasichi sadarkaa idil addunyaatitti bitachuu, gurgurachuu, afaan ofiitiin bituu, afaan ofiitiin gurgurachuu, qo'annoo afaan isaatii hojjechuu, afaan biraatiin kan hojjetame afaan ofiitiin irra tajaajila argachuu, Chaayinaa dhaqeeti fakkeenya salphaa sii kaaseera. Chaayinaa dhaqee afaan Oromootiin yoo an dubbadhe afaan Chaayinaatti geeddaree itti hima waan ta'eef nama Chaayinaa afaan kan beekne hin dhageenye irra tajaajila barbaadu argachuu danda'a. Afaan Oromoo dijitaalessuun konseptii sanii yoo ilaalle tajaajila haala kamiinuu bakka kamittuu biyya kamiinuu teennee afaan Oromootiin tajaajila barbaachisaa argachuu danda'u deemna waan ta'eef addunyaan Ingiliffaa walqixa isin nuun jedhaa jira jechuudha. Hojii kana fiixaan baasuuf ogeeyyii ogummaa adda addaa qabanii fi deeggartoota maallaqaas barbaadaa jedha Abdiisaan. Durataa boordii waldaa Afaan Afrikaa fi barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'an Piroofeesar Tashoomee Sooromsaa afaan Oromoo hiikaa Googilii Google Translate irratti fe'amuun carraa dinagdee hedduu qaba jechuun afaanicha fe'uu qofti ga'aa miti, qulqullinaan hojjechuu gaafataas jedhu. Appilikeeshinii garaagaraati guyyaa guyyaadhaan uumamaa kan jiran. Appiin kun hundi afaaniin kan hojjetan. Kana keessa seenuun argitee afaanicha guddisuudha. Kana keessa seenuun eenyummaa kee mul'isuudha. Kana keessa seenuun jabaattee dhiibbattee addunyaa walakkaatti of arguudha jechuudha. Namni Ingiliffaan haasa'u bilbila sii bilbilu tokko ati afaan Oromoon akka dhaggeeffattu sadarkaa godhurra ga'ee jira jechuudha teeknooloojiin. Afaan Oromoo dijitaalessuun yoo sirnaan hojiirra oole dameewwan guddina dinagdeef gumaachan ni jajjabeessa. Carraa hojii lammiileef uumee jireenya isaanii ni fooyyessa jedhan hirmaattonni marichaa. Qo'annoo qorannoo akkasumas immoo haalli addunyaan itti oole bulee hubachuu keessatti gahee guddaa qaba jedhee yaada. Biyya kana keessa qofatti miti. Addunyaa irratti illee hojii argachuuf carraa kan uumu biyya kana yookaan biyya Oromiyaa yookaan Itoophiyaa jedhamu kana keessa qofa osoo hin taane afaan kanaan fayyadamee namni hojii ittiin barbaaddatee Hindi dhaqee, Jaappaan dhaqee, Chaayinaa dhaqee yookaan Ameerikaa biyya dhaqee carraa ittiin hojjechuu qaba jechuudha. Dhiibbaa dinagdee irrattis, siyaasa irrattis, guddina biyyaa irrattis karaa adda addaatiin galii ittiin maddisiifachuu irrattis dhiibbaa geessisuu qabaata jechuudha. Marii kanarratti kan hirmaatan Biiroo Barnoota Oromiyaatti qindeessaan garee Daayirektaroota Barnoota Olaanoo Obbo Rattaa Naga'oo afaan Oromoo afaan teeknooloojii taasisuuf biiroon isaanii abbummaan hojjechuuf karoorfachuus eeran. Wantoonni bal'aan fuuldurattis kan itti yaadamu ta'ee garuu ammumallee yoo ta'e immoo kolleejota keessatti illee haa ta'u sadarkaa biirootti haa ta'u tajaajilli intarneetii akka jiraatu namni nuti qabnullee immoo dhimma kana dhimma hojii idilee isaa godhate amma barsiisaan kolleejii tokko namni hundumtuu jechuudha achi keessa kan hojjetu hunduu akka hojii idilee isaatti ilaalee biikoo dhimma afaanii jechuun dhimma eenyummaati. Kana waan bal'aas waan walitti himamu miti waan ta'eef dhimmi kun xiyyeeffannoo addaadhaan biiroon gama karoora isaa keessa galfatee faayinaansiitiin deeggaraa yaadaan deeggaraa beektota qindeessee kaayyoon kaayyeeffame kun akka inni galma ga'u gochuuf hojii bal'aatu hojjeta. Dhimmuma kanarratti deeqaa muraasa dabarsina daawwattoota keenya ibsa dabalataa kan kennanii fi obbo Abdiisaa Baancaa ogeessaa ICT fi durataa dhaabbata waldaa Afrikaa stuudiyoo keenyatti affeerreerra anaa dhufu. Baga nagaan nu eegdan.
Tole raadiyoodhaan baga nagaan dhuftanii isiniin jecha gaaffiiwwan muraasa isin gaafannaa dhimma kanarratti jechuudha. Afaan Oromoo hiikaa Google irratti fe'uun hawaasummaa dinagdee fi siyaasa keessatti hiika akkamii qaba, faayidaa akkamii qaba jettanii yaaddu? Google qofa yeroo doon taane afaan Oromoo dijitaalessuun afaan Oromoo jechuun eenyummaa Oromooti waan ta'eef safuu sirna aadaa argama turizimii akkasuma immoo waan Oromoon qabu kana fuunee giddugala waltajjii addunyaa irra kaayuudha waan ta'eef Oromoon afaan isaatiin eenyummaa isaallee akkasuma immoo daldala isaa bittaaf gurgurtaa barnoota keessatti tajaajila barbaadu afaan isaatiin waltajjii addunyaa irratti akka tajaajilamu gochuu jechuudha. Tole mee asochaan gammaatti deemtanii dhimma kana dhuunfaadhaan eegaltanii booda hawaasni hayyoonni illee itti dabalamaa dhufanii bal'atee sadarkaa yaa'ii guddaa geessaniirtan. Bu'aan hanga ammaatti argame akkamitti ibsuun danda'ama? Bu'aa hanga ammaatti argame addunyaa keessatti of arguu wanti gahu hin jiru. Garuu immoo wanta sadarkaa kana gahu jennee yaadnee hin beeknu dargaggoota muraasatu kaka'umsaan waan kanatti seenee beela bullee dadhabnee kaardii rakkisaa ta'ee fi intarneeta rakkisaa ta'e waggaa 8 keessatti hojjennee amma immoo bu'aan isaa gadi bu'ee gaafa lafa bu'u waajirri keessan hedduu ragaa ba'uu danda'a. Dookumentii garaagaraa ittiin tiransleet godhachaa jirtu addunyaa guututti dhaabbileen garaagaraa ijoollee chaayinaa dhadheetti meeshaa ittiin bitachuu eegaltee jira. Bu'aan kun argamuu isaatitti nuti waan hanga amanuu dadhabuutitti geenye waan ta'eef bu'aa caalaa fiduuf immoo qabiyyeen gahaan waan Oromoon qabu argamni turizimii Oromiyaa Oromiyaan aadaan Oromoo safuun Oromoo guutumatti qindaa'ee gaafa Google irra galee gadi taa'ee jedhe qabatamaan gaafa diinagdee biyya kanaa ol kaasuu keessatti shoora qabatamaan mul'ise waan kana hojjenne jennee himna waan ta'eef daandii irra jirra ammallee xumuramne waan ta'eef. Keessumaa bittaa fi gurgurtaa keessatti keessumaa yeroo ammaa kana gaa teeknooloojiidhaan deeggaramneetu bittaa fi gurgurtaan kan gaggeeffamaa jiru. Kun immoo wanti kun yeroo ammaa kana faayidaa akkamii qabaata laata? Dijitaalaayizeeshinii jechuun tajaajila barbaannu bakka barbaannetti sa'aatii barbaannetti iddoo barbaanne irraa argachuudha waan ta'eef namni afaan Oromoo qofa beeku chaayinaa dhaqeetti afaan chaayinaa beekuun dirqamaa miti jechuudha. Afaan Oromoo qabatee wanta nuti hojjenne kana appilikeeshinii yookiin Google Translate kana qabatee sagaleedhaan hojjechaa jirra. Amma kan irratti xiyyeeffanne qabiyyee harqabnu achi galfachuu malee isa sagalee gaazexeessitoota gara 30 irra asaayin goonee hojjechaa irra inni gaafa xumuramu namni sagalee isaatiin dhaqee waan kana bitachuu barbaada jedhee afaan biyya chaayinaa keessa socho'eeti gaafii gaafatu chaayinaatti geeddaree fi warra chaayinaatiif hima waan ta'eef waan barbaannu bitannee achi deebi'u jechuun bittaaf gurgurtaa afaan keenyaan biyya jirru irraa bakka jirru irraa gaggeeffachuu keessatti ramadama waan ta'eef afaan keenyaan bitannee gurgurachuu ka jennu isa kanaa jechuudha. Tole. Mee xumuratti sa'aatiin keenyas xumuraa jira waan naan jedhanii fi sochii bal'aadha abdii guddaatu mul'achaati jira akkuma jettan afaan Oromoo dur raadiyoo cabsaadhaaf hamatamaa ture amma kan dargaggoon isaa oduu aagaa guddaadha. Addunyaan immoo gara teeknooloojii dijitaalaa kanatti deemaa jira artificial intelligence'n dhufaa jira. Eenyurraa maaltu eegamama sochiisiin muraasa gaggeessaa jirtan kan akka bal'atuuf? Hojiin kun hojii guddaadha. Hojii qaamni salphaan qaamni muraasni namni xiqqoon hojjechuu danda'u miti. Hojii uummata Oromoo aadaa Oromoo safuu Oromoo eenyummaa Oromoo argama turizimii Oromiyaa addunyaa irratti agarsiisu waan ta'eef qaamni dhimmi ilaallatu tokko mootummaan hirmaannaa mootummaa baay'ee barbaachisaadha. Lammaffaa immoo ogeeyyiin barbaachisaadha. Deeggarsa qaama lamaatiif barbaachisa. Tokko deeggarsi ogeeyyii hirmaannaa ogeeyyii dirqama. Lammaffaa immoo deeggarsa humnaa deeggarsa diinagdee gaafata. Deeggarsa diinagdeetiin ogeessi barbaachisaa iddoo barbaachisaa ta'etti ramadamee hojiin sun qulqullinaan achirra galee afaan Oromoo afaan Ingiliffaa amma akka dijitaalaawe jennee sadarkaa olaanaa irra jiru jecha miliyoona 10 ol qabaachuu danda'a. Nuti reefuu jecha miliyoona 1 fi wayi galfanna waan ta'eef yoo translationii itti hojjetannu jechoonni gaappii gidduu kana jiran kun bakka artificial intelligence systemni bakka barbaadu jechoota barbaade galfata jecha dhabe Ingiliffa keessa fiduu danda'a waan ta'eef qulqullinni isaa gadi bu'aa jechuudha. Jecha qabnu kana afaan Oromoo waan qabu qabiyyee isaa galfachuu qofa odoo hin taane Googiliin argama turizimii keessan aadaa keessan safuu keessan waa Oromiyaan fakkaatu ol galchaa jedhe kana ol galfannee addunyaan qixxoofnee harka dhiqannee akka warra Ingiliffaa kanatti addunyaa wal qixa jennee of himuu danda'uudha qabna waan ta'eef deeggarsa mootummaa hatattamaan akka barbaannu dhaamsa dabarsuu barbaada. Tole galatoomaa keessumaa dhimmi kun afaan Oromoo dijitaalessuu keessatti bu'aa guddaa qaba akkasumas aadaa keenya illee akka beeksisnuuf guddaan nu gargaara. Ogeessa ICT akkasumas immoo dura taa'aa waldaa afaan Afrikaa obbo Abdiisaa Baancaa odeeffannoo guddaa nu biraan geessanitti ulfaadhaa galatoomaa. Tole kabajamtoota daawwattoota keenyaa waariin OBN ammasittuu fa'aa ceessa boodutti deebina.